guddaadha. Namni yoo waan gaarii dalages rakkoon illee ni jirti isaanillee inuma beekna. Kagama biraatiin Qaasim asirratti waan kaasee dubbate waan muhimmii dubbate keessa waan jiru tokkotu jira. Waan sanii wal qabatee akka odeeffannoo qabnutti waggoota hedduu kana keessatti nama 472 ka biyya du'aa seene karaa seeraan alaatiin firii viizaaf turistii viizaan jechuudha. Sababa kanatti mootummaan uggura kakaa'e as keessatti ammoo ka dhageenne akka qabatamaanis irra geennee argaa jirru warroota gartee eejensiilee cufamaniin maqaa saniin nama fidee ka'ee asii gurguratu jira ka afaan cabdee hin beekne ka gara oofu hin beekne Bangaalitti Hinditti Masritti kananiin gurguratu jira. Isin as keessa jirtan argaa jirtan dhagaa jirtan namoota irra garuu gaagama gurguddaatu ga'aa jira. Warroota manatti nama cufee ka'ee yeroo dheeraa nama tursiisu jira ka dalagaa takkan argisiifne. Rakkoolee kanaan wal qabatee maqaan keessantu badaa jira. Bakka tana koomunitiin seera qabdi heera qabdi dhaabbattee jirti. Maali waan kana kanaan dura baatii dabarte keessaa I think seera baasanii turan. Rakkoolee kanaan kan wal qabatee maqaa isaatiif ragaa waliin koottaa nutti gabaasaa jedhanii turan. Namoota kana maaliif gabaaftanii seera qabsiiftanii kaatanii akka gartee wanni kun seeraan dhaabbattee namnis nagaa argatee maqaan biyyattiittis akka hin banne maqaan keessanis akka hin banne nam nagaa waliin jiraatu maaf hin goone. Gaabii wal duraa duubaan barreeffartee tana fakkaate baabbaati yerraa naa eegalii haa eegalamu. Abbaa Abdallaa gaafillee beeytani gaafii akka hawaasa biyya kanaa keessa jirutti osoo hin taane akka itti gaafatamaa hattootaatti itti gaafatamaa jira. Akkasii No, don't say that. akkasin jedhin kun dhugama namni wal qulqulleessuuf waan akkanaa dubbata malee ebalaattu dhabaa jechuudha. So gabaabsee sii deebisa. Tokkoffaa 2024 irraa hanga 2025tti namoonni himata yoo jiraate ana himata isaanii dhimma hawaalaan ol qabatee ispeeshaalii rakkooleen garaagaraa jiraachuu mala haa dhufanii 2024 hanga 2025 yoo jedhu 2024 irraa as jechuudha himata eega himatan namoonni himatan sun waan keessa isaanii jiru faaktii lafa jiru anillee deebisee jira namoonni duuban dhufanii koomentii illee naa ta'u nama birallee dhaquun naa ta'u na himatan evidensii tokkollee qabanii isaaniif deebiin qabu. Mallaqni isaanii galee fi risiitii san qabatanii maqaballeessi adeemanillee jiran ragaa qabatamaa irra gahan. So hawaalaa dalagaa namni biyya kana keessa jiru yoo jette anarraa jalqabeen dalagaa. Okay? Ammatti garuu dhaabee jira. Sababni isaas beekamaadha hawaalaan akka dhaabbatu jala sararanii nutti himanii dhiifama nuu godheera mootummaan. Sababa mootummaan dhiifama godheef hawaalaa ergaan jirru amanu. Deebii gabaabaa. Hawaalaa hin ergadha yoo kajattu taate mootummallee hin gaafatu amma booda. Ispeeshaalii harkaaf harkatti yoo kennitu taate namoonni hawaalaa ergan as biraa zarrii dhaamsi an qabu yoo jiraatu Mr. Xittis haa ta'u Mr. White mallaqa ofii yoo kennan taate achi dhaabatanii moobaayil baankii dabarsiisuu ni danda'an. Harkaaf harka fuudhanii yoo itti kennan taate mootummaan biyya kanas gaafatuu hin danda'u. Warri tiiktookii kana gubballee gaafachuu hin danda'u. Sagalee qaba sagalee waliinaa isaan bu'aa tokko hin qabu. Akkasitti bishaan dhugaa nama. Kaanuma amannaa taammoo qama saaqa kaas kan dimooman ta'in. Edma xiniqqaaqee haa godhan. Namni harkaaf harkatti birrii namatti kenne. Keessattis ta'ee yoo uffanni isallee sababa isa du'e yoo kajedhullee taate evidensii tokko hin qabu bilaashatti lubbuun isaa dhabaa mallaqa akka namatti harkaaf harkatti kenne tokko. Namoonni mallaqa daddabarsa yoo ta'e biyya Imaaraatii keessatti harkaaf harkatti yoo kan kennin ta'e risiitii qaban taanaan funyaan qabanii irraa fudhatu. Abbaa barbaade yoo ta'e. Limiitiif taayimii qaba inni. Yoo turtii ji'a jahaa duraa ta'e ji'a jaha turee deemee hin himadha yoo kajedhu taate hanga har'aa eessa turtee jedhee gaafata. Isinii gala. Akka akkas hin ta'an Gaafii kiyya dabarte na fakkaata. Gaafii kiyya xiqqoo na turre. Gaafiin kiyya wanni asiin jedhe
wanni asiin jedhe dubbii Nuurattiin keessa Baabbaa deemee no Nuurattiin dubbii Baabbaa let me remind you si yaadachiisame Nuurattiin Baabbaa kiyya ammaan tana akka Nuurattiin Baabbaatitti hatti sirra jirtu horii isaa galchuufiif teessu ama akka galchiteefi jirtu hanga dhiyoo kanatti mallaqa namaa ofirraa qabdu sibira ni jira yoo jira obboleesso akkamitti baasuu deemta san gaafachuu fedhaan ani yoo mariyamaa tana taate Mariyamaa ayitii miti isiin an ebaluun hin beeku an ebaluun hin beeku wallahi nam takkallee fakkeenyaaf mariyamaa tana yoo taate ayitii isii kan namni na gaafatu kan rabbi na gaafatu caala ayitii isii na bira hin jira akka isii na bira jiru kana ani galchuuf hin danda'u sababni isaas akka malee nama deessitee maqaallee na balleessitee jirti waan ta'eef yoo malkiyaamaa rabbi ittiin naa gaafatu jedhee bira darbe Look, wal karakkaru osoo hin taane taani isuu taasofne namni rabbiin sodaatu haqanarra jirti yoo beeke inni ofiinuu kenna. Tana laphee keetiin naa qabadhu. Laphee keetiin naa qabadhu. Namoonni biraa dhimma hojiitiif waa walitti kennine walirraa fuune fakkeenyaa ijoolleen lama Itoophiyaa viizaa ta'ee fi hin dhufne hagamma. Malla inni kiyya nyaatame jettee maqaa na balleessuu dandeetti na himatuu dandeetti. Tiriit godhaa jira akka danda'amaa ta'e. Yoo dhufan yoo dhufne mallaqni isaanii hin deebi'aaf. Viizaa kan ittiin baase ani ofiin kafalu carraa isaatti gatii viizaa ittiin baase irraa muree kennaaf faaktiin jiru kana. Saniin alatti nama biyya kana fidu nama dararu yoo ka jedhamu taate yoo wanni akkanaan irra ka'e biyya kana keessa ani ijoollee meeqa fide ijoollee 7 moo 8 fide. Isaan bakka gaarii jiran istiin yoo ka biyya nu fide nu darare Nuuraddiin jedhan asbaanii dubbachuu danda'u. Ani ijoollee xiyyaa miti ijoollee nama. Apa andaam sawii qabaa gammaan dubbanne wanni an jechuu barbaadu baaba. Hin fixadha Ibrahim Loodhe. Hin fixadha. Yoo kana himatan taate sun responsibility fudhadha. Natti fiduu hin dandeettan. Biyyarraa Nuuraddiin tuna fide dararamaa jira rakkachaa jira. Waan nyaadhu dhabee jira hojiirraa bahee jira yoo ka jedhu taate fiduu hin dandeettanii ammas waraqaa hojjechuun wal qabatee biyya kana keessatti hojiin wal fakkaataadha isiniin jedheera. Nu hundi ana dabalatee qaasimiin dabalatee nikikkii kana kan qabne jiru. Ani kaampaanii kiyyarratti ijoollee 12 ol hin qabu. Seerri biyya kanas maal akka jiru beeka. Sanii ol yoo dhufeetiin jedhe rakkoo akka fidus beekan. Garuu immoo ijoollee kaampaanii sappilaay godhee ijoollee kenne hedduu qaban. Rakkanne yoo jedhan gabbaanii dubbachuu danda'an. Eegala kaampaaniidhaan hin fuuta namarra asuma ka biyya kana dhufee kaansileeshinii hin jiru hin fuuta hin kennitaaf kaampaanii gaarii hojii gaarii yoo ta'e jechuudha. Isaanis gabbaanii na himatuu danda'anii full responsibility fudha. Yoo du'aan ol qabate dhibeedhaan yoo ol qabate tokkoffaa yaaluudha. Tiriit gochuudha jala deemee hordofuudha hordofii kana dur illee godhaafii jira ammallee godhaaf rakkoon qabu ka biraatiifuu godhaa jira. Gama biraatiin haayixi sirra jiru jira yoo ka jettan taate haayixi narra jiru hin jiru yoo jiraate gadi haa ba'u fuulaan viidiyoon bahee dubbataa jira yeroo hundaan an sodaa tokko malee hin dheessu hin miliqu argaa jirtani haqa narraa qaba yoo ta'e evidensii ofii qabatee dhufa. Waan 2024 waan galee waraqarra galee yoo ka jiraatu taate qabatee dhufu 99 yoo qabatee dhufee miidiyaarra bahee na himate wallaahi billaahi kakadhee isinitti baane namni maqaa kiyya osoo hin gaafatin deemee sooshaal miidiyaarra na balleesse abadan hin deebisu ani birrii sana hin deebisu miskiinaa kennaaf malee rabbi na gaafatu. Aqwaameen ooyee. Dhufee abbaa Abdallaa bira dhaqee abbaa Abdallaa mallaqa Nuuraddiin hin biraa qaba yoo dandeette walitti dhufee na qabdanii. Irraanaafuu ustaaza jira ustaaza Abdurrashiidtu jira biyya kana keessa namni guddaan bira dhaqee irraanaafuu namnumti nama guddaa jedhamu na dhufee haqa nama kanaa kenninaa jedhamu deebii takka hin qabu waan deebisuu malee. Kanaaf kanaan sii goolama dhimma eebbatiin ol qabatee namoota biyya kana keessatti qindoomina. Nuuraddiin osoo achi hin baane Nuuraddiin osoo achitti hin deemne dhiifama. Bakka isaa ifa godhuu waan nu barbaachisuu fi fakkeenyaa fi
ana bira yoo xiqqaate jedhe nama 4-5tu dhugama dubbanna ka akkuma si jaaladhu dhugaa jirtullee dubbachuun barbaachisa. yaa. Karaa akkatillee obboleessa kiyya atillee obboleessa kiyya dhugaa ammoo akka deebisu sirraa barbaada. Okay. Namni yoo gara miidiyaatti dhufeetiin jedhee nama sanii hin deebisu jedhaa jirta. Kanaan dura akka dubbattu si dhagahaa tureera. Okay. Na hubadhu haa. Nama keessaan dhufee fakkeenyaaf namni amma wanti jedhamaa jiru Nuuraddiin hin qofarraayyuu haga nama 12 namni isa himataaru ka jedhan waati gurrarra nu dhufaa jira jechuudha. Okay. Namni kunni yoo keessaan dhufee si gaafate haqi nama kanaa yoo jiraatee jedhe anytime mallaqa nama kanneenii kennuudhaaf ati qophaa'aadha jechuudha. 100%. Okay, 100%. Laali ka ammallee bakka kana waan jedhanii dhiifama kan Nuuraddiin dhugama waan dubbachuun dirqama taatuu fi Nuuraddiin anammoo si beeka dhugaallee akka dubbattu hadhaa miti ka aniifati wal beennu yoo xiqqaate waggaa 3-4 wal beennaniifati. Waan jirtu sani waan balleessitellee balleesse ma jettee dubbatta waan daladdellee ima daladda tan akka nama tokkotti si beeka. Wanni jedhanii isaan yoo gara miidiyaa kanaas dhufanii jedhanii homaa namallee hin didanii midhaastaniituma dubbatanii gaafa achi keessatti deebi'ee ammoo achi buuteen jaartii Hajji Kamaal ta'anii jedhan. Kana hoo akkam jette? Kana hin mormadha soba waako. Kanaafuu hatti ijoollee kanaa hin galtii anytime. Abbaa murtii itti maxxansa waan jedha waan biraa keessan nama sodaachistanii guruuppii ijaarattanitti. Ibrahim waan garii ifallee hin banani achumatti akkasumatti wanni dhagaa jalaa dhagama jalaa fagodhanii bara. Mee yeroo takka bicha carraa naa kennaan. So kanaafi anytime wanni kun si kennuudhaaf qophii jechuudha. Obboleessoo ijoollee 12 isin jettan bar ijoollee ja'a ayidiin isaanii miti Nuuraddiin san bira darbineerra bar ka obboleettii ta'e Dr. Mariyaam Allee si gaafadhe ka sabboontuu si gaafadhe. Tunni lama amshuur akka wannan taabne waan beekuuf jechuudha. Sanii miti ka biraa haarawaa jedhaara. Haarawaa jiraannan kamoon. Haarawaa jedhanii. Haarawaa fidaa bareeda. Dhageettani namoonni isa biraa waa qabdanii osoo miidiyaatti hin dhufne Ibrahim Loodee nama gugurdaa bira dhaqatu badhaa haqatee san barbaada. Namni na himate jira taanan gara miidiyaa osoo hin dhufin maqaan osoo hin balleessin dhufa taanan. Carraa naa kennaa. Baay'ee galatooma Abbaa Abdallaa see deebise anillee fixatee jira ulfaadhu Nuuraddiin kiyya. Koi lubbu koi. Mee carraa. Koi. Nuuraddiin. Baba Nuuraddiin. Kabajaa mana kiyya dhufte atillee nama kabajaati si kabajaa si jaaladha waan advice si kennu jira sirraallee waan gestiidhaan adda addaa irra sirra ga'u jiru. Kanaafuu carraa naa kenni nama yaada baasaa nama 2-3 carraa naa kenni gara konkuluushinii deemaa eebbaan ol qabatee waan bira darbuu hin qabne dubbadhee bira darbuu barbaada. Kan jedhu waa'ee eebbaa osootti deebitanii hoyyuu osoo eebba bira hin gahini osoo dubbii kana wama haqamcattii tanaa osoo bakka buuftanii hoyyuu dursa. Oi kabujattii sanii irratti Mariyaamaami ka Mariyamaa. Nama kana waamee Abbaa Abdallaa obboleettii hangafatu. Okay Fatii ana dhagaye ati victimii biraa qabdamoo Mariyamaaf. Lakkaan kan jechaa jiru namni tokko nama tokko dhugaa baasa jettanii yoo fuulduratti as baaftanii nuuf rakkoo Dubaay furuu dandeettaa Nuuraddiin jettanii afurtas nu baasaa jirtanii miti nama kana. Hin danda'ee jedhaa jira miti namni tokko kan dhugaa ummataa baasu tokko yoo ofii qulqulluu ta'e namni asirra konfidensiin taa'ee haqa miskiina tanaa hin kennu jedhu akkamitti haqa miskiina tokkoo baasaa Abbaa miskiina tamaan arran jirtu muti gora Rambain Dr. Fatia fi Mariam Alleni waan keessan itti deebinaa sunjaarrolee wal arginaa waan keessan itti deebinaa tuni long story dha na dhagaye Mariama nu amma baabbaallee gabbuufannaa sillee gabbuufannaa nu amma jaarrolee waan dalanullee waan asirra dalannu jira waan jala dalanullee jiranu argite yoo haqa baasuu taate jechuudha. Isin Baba Nuuraddiin Mariyamaa fi ana Abbaa Murtiiti
wali edame yaada baba number yo na makene na wali ndubatu anile wonni sadiko wonna godu wali dufne jalat she Muhammad inile nam Abba Abdallah antani fudu jarsummaa san. Abba Abdallah anan daban. Maaliif jettee? Maaliif jennaan inni jaarsummaa Mariyamaa hin barbaadu. waan kana keessa hedduullee itti dadhabee isillee hin beekti. Maryama naan jedhe jechuun dhiiga kiyyaan nama dhiqatee ka'eetiin. me qarra qabda Maryama Hanga ammaatti jechuun Nuuraddiin si kabajeen jira shi. Hanga ammaatti si kabaje amma immoo lubbuuti jechuun lubbuuti yabba. Ay garmihim. oy Maromeose. oy Maryama keessa wajjin jirra ati maaliif tarkaanfii barbaachisaa ta'uun fudhanne Maryama jetti si kabajeen jira baraa dakkaate. Maryama indebi baba indebi Maryama nam tokko si dubbatu mana kiyya laala mana Nuraddiin kiyya dhiifama waliin meexa noobse. nanagay nanagay keessa nanagay Maryama Waan solbi godhe. ta'e ana qaisii hin deebisuu jedhaa jira isinii galee. Kootu deebi Mariyamaa. Bara wannummaan isin shururuufa shurur jettan hin jiru yoo xiqqaate mallaqni kun waggaa takka jechuudha. Ani odoo dachira kana hin galle. galcha akka itti galchu babbaan Nuuraddiin nutu obboleeyyan isaati nuti jaarrolee isaati Abdallah. yoo hadhi Abdallah. waan irra jiraatu hiyami Ati dhugaa yoo Beeka waan takka itti muraa isatti waan takka jedhan yookaan eebbisa baara keessa qala malee. Respect si godha nadagay muuti godhadhuuti nadagay muuti godhadhu dheengaddanu warra Dubaay irraa mee Ibraahimii kiyya duubi godha dheengaddanu warra Dubaay irraa wanni jaarroleen asirra taa'aa bullee arrafamne haati teenna arrafamtee asirra taa'aa bullee kiishii birrii keenna keessaa gurbaa sagaxee haadhatee na nu arrabseef durriyyee farshoo dhugu irraa birrii tiyya'an fakkeenyaaf kiisha kiyyaa baase 70 ana erge argite ergineef kabajaa keessaniif waan isin nu isirra murteessina fudhachuu qabdan mallaqni yoo isirra jiraate gabbaanee arsii irraa guurra malee intalli dhalaa haqa isii argachuu qabdi arsii sikkoo Asaadeebo Abba Abdallah eega dubbiin dhufte as deebi jedhaani telefoonni yeroo hedduu yeroo hedduu baabaan ba'uu qaba naawubsa yeroo hedduu ijoolleen teenatu waan ittiin nu sobanii akkanumatti nu dhiisaan nu biraa deemani amma bu'uuf deeman Nuraddiin illee Nuraddiin as deebi Jaarsummaa abbaan Abdallah ila. adima dubbannee biraa deemna Anu laal kaasan isiniin jedhaa gaafa jira. jalqabaallee Ibrahim naawubsime Ibrahim naawubs naawubs namni haqa mucayyoo sanaati Nuraddiin Ibrahim naawubsime Ibrahim obs Nuraddiin deebi yoo ka tari akkana qabaatu taate akka ajali walee baane warra ben itti isin balleessu taate as deebi abbaa kiyya haqa ijoollee tanaa irratti irraan bayini Okay. muutii Now irraan si- bayi akkasi taa'e waan nu sitti okay Nuraddiin naawubs Nuraddiin okay abba Abdallah naawubs Risiitii si Nuraddiin erguuf naawubs jala tare asimatti WhatsApp keessanuyyuu seen Abba Abdallah. okay Risiitii si naawubs erguuf anillee hin jala qaba dokumentii anillee hin qaba Nuraddiin nama isin jidduu jiru bar mana haadha faaxeetii fuudheetii kunoo taati faaxeellee baga dhuftee waan kana keessa hedduu deemaa turre jechuudha. Kunoo isinlee dubbisee even dubbii kan haga shari'aadiitiin gaheetiin ture jechuudha. Maaltu ta'amee waan ta'amee amma haasa'uufis hin deemu. Dhugaan lafa jiru. Qeessitee asin nu arrabsitee aalima keennan si gudeenna nuun jettee nu biraa baatee sani atillee karaan teessanuma nutti fakkaatti jechuudha. Kanaaf san sirraan fudhan. Hatti mucayyoo tanaa waggaa lamaa bo'uun qabu atillee amanteetuma beet anillee hin beeka rabbillee hin beeka. Atis nama ilmee qabu argitee hadhaa qamucattii tanaa boochiftee hin ta'u tiifillee hin taatu nu nama ija fottis ilaallu jechuudha. Haqa ijoollee tanaa waan si bira jiruumi dhugaa sitti himuudhaaf. Kaboruu iftaan dhufullee jiraachuun ni mala wanni nu bira jiraatullee jiraachuun ni mala. Amma kanaafuu hatti mucayyoo tanaa galchu. WhatsAppii seen Abba Abdallaati. Si ergee jira. Risiitii kana kaampaaniidha maqaa ofii kiyyaa galchee fi hayitii Mariyamaa si bira jirtu yoo naan jettan xiqqooma isinitti hin ulfaatu evidensii viizan ba'uu Baba dhugaa walitti haa himnu. Dhugaa walitti haa himnu. Waan maqaan kiyya badee fi qoy mee takka na baasi qoy. Waan maqaa kiyya badee fi maqaa kiyya gurraachessitee fi na bira hin jira garuu hin kennuu jedhe.
akkasitti kalee waan nuti agartee akkasitti namni keenya maqaan badu jennee halkan akkasii halkan guutuu bullee abbaan Abdallaa isaa kafalee kabajaa keessani. Ibrahim. Yoo wal kabajne ani dheengadda wallahi maallaqni itti galuu qaba. Obata akka barbaachisu. Hayya isin koy isin dubartii waan barbaachisiin hajjattu. Baba Ibrahim. Ati si wajjin wal qixxaa'uu qabda. Ibrahim gaafii qaba baba gaafii qaba mee muti godhan gaafii si qaba muti irraa baafadhu suutatti walitti deebifna anaafsi gaafii sirraa qaba. Ani si kabajamu si kabaju si kabajaan Na kabajja. atillee akkasuma na kabajaami waan dhimma Dubaayii kana itti dhibamne akkaataa itti hobbaafnu waan kana asli isaa akka kennu gizee meeqa waliin dubbanna naafsi gizee hedduumi amma abbaa Abdallaa har'aan tana dubartii yoo himatte dhagay karaa malee yoo haa himattu karaa yoo haa himattu abbaa Abdallaa yoo waa balleesse irraa baaftaman baaftu akka ilma arsii tokkotti akka ilma arsee tokkotti Irraa baas. irraa baaftaami yoo dadhabde yoo ati baasuu dadhabde gosa itti barbaaddamoo gosa natti hin barbaaddu Itti barbaada. itti barbaadda maarree baabbaa Nuuraddiin wanni an siin jedhe akka abbaa Abdallaatitti abbaa Abdallaa gabbayiiti tiktookii irraa kadhadhu waan argite ufii kafali naan jedhe hin kafala san ta'uu baannaan dhagay guyyaa san maqaa warra Dubaay illee hedduu bada san ta'uu baannaan an guyyaa shanillee asirra taa'u kadhadhee maqa bu'attiin intalaa dhalaa intalaan dubartii haadhatiyya jaartiitiyya asirra teettee amata hagasiin boottu an akka kafala birrii tan teessee haqa akka jiru ni kafaltamo hin kafaltu baabbaa Nuuraddiin gaafiin biraa jiru. Okay, itti sii galeera. Okay, yaada kee itti sii galeera. Waa tokko qofa akkana hubattu barbaada. Ibrahim Loodellee maayikii kee banadhu. Risiitii si ergeera ammaan. Argeera risiitii ilaala. Quraana qabadhee kakachuu hin danda'a. Warra kaampaanii san wajjin illee dubbachuu hin danda'a. Waan baase waan risiitii itti baase kana mootu maal maalitti bahe ka jedhullee laaluu ni dandeettan. Hayitii isii hin jira jedhee hanga ammatti an dubbachaa kan jiru. Baalaansiin achirraa hafee silaa aayidiin isii hojjetame ani silaa argachuu qabu hin jiraami hayni sun na bira jira birrii lama saa taatu birrii takka saa taatu haqa isiiti waan ta'eef hayitii mucayyoo si bira jira yeroo jedhamu na bira jira ka jedhu waan irraa fuudhe san kaampaanii sanitti kan kenne san kaampaanii san jalatti osoo hojjetamuu fi danda'u isilleen kaansileeshinii fudhattee waan deemteef wanti amma rakkoo ila tokkoffaa waan ani hubadhe waan isin hin hubatin tokko waraqaan hojjetamee jira kaampaaniin bilookamee jira kaampaaniin eega bilookame kaampaanii biraatitti hojjanna jedhanii jira fakkaattonni akka isii kasirraa'eetu jira mallaqa immigireeshinii fi maalii fi leebaritti ba'e kana sila Nuuraddiintu kafaluu qaba jettaniiti moo lakki waan hafe san kafaluu qabdaa jettan kana qofa addanaa baasa. Maarreessan jaaroleen amma heera Dubaayii seera Dubaayii warri beeku isaatu dubbata. Argite warra keezii kana keessa beekullee isaatu dubbata. Waraqata yoo namaa tolchan maaltu maal ta'a atillee haqa isii ka amantu amanteerta kana bira jettu amanteerta isii irraa dhageeffannaa. Muutii naa godhadhu. Abbaa Abdallaa dhageeffadha waa isin dhoogaan. Wookaan haati faaxee waan kana keessa beetti. Naa hin muutii keessa illee beekee osoo hin taane ila dhageeffadha himee Mari'amatti illee dhugaa hima jechuu sanii dhuma dhiisa. Warri Dubaayii dhugaan himu tokko hin jiru. Ni galee osoo amma ol bayanii jiru jechuudha. Mari'amaadhaanis kana balleessitan jedhanii baabaadhaanis kana balleessitan jedhanii duubarra deemanii dhoqqee taallalan malee. Dhugaa warra Dubaayii irraa eeguu jechuun sa'a maseena hin dhalaaf eeguu jechuudha. Dhugaa warra Dubaayii irraa eegamtu tokko hin jirtu. Kana inuma na amana. Gatii kana ta'eefi dubbiin tuni baabaan illee kun afookiyya jira. Mallaqa kana eega fuudhe amma abbaa Abdallaa waan takka sii xumura jedhee yoo fuudhe deemee waan takka abbaa murtii biratti ka xumuru yoo ta'e mallaqa sani yoo abbaa murtii hin xumurini anumaa mallaqa kana fuudhee abbaa murtiitu kennetti mallaqa kan keessii galcha malee
wanni abbaa murtii galche tokko hin jiru sii galee eega siitu mura jedhee waan kana guutumaan guutu sirraa fuudhe mallaqni kun eenyuun irra jira anuma irra jira baaba marra jira mallaqni sun yoo dhugaa dubbannee jechuudha. Akkasii bar akka ilaalcha kootiitti baaba marra jira malee leebil ofiisii kanfalee jinni ofiisii kanfalee waraqata kanfalee kaansileeshinii kanfalee kaansarii kanfalee gara tokko jiru baaba makiyya kanarra jira dubbiin sii galaa miti. Gatii kana ta'eef isin baaba maa waliin haasayaa xumuraa malee warri Dubaayii ol bayeetiin dhugaa tana dubbataa tana tanaan dubbataa tana saniin baasa warri jettan ammoo koo yemmaa wan nagarnu neevar hin baasan. Abba Abdallah gaafii gabaabduu shortcut. Okay. Cool. Isin hime durallee namni jalqaba dhimma kana seenee haati faaxee jalqaba fuutee mana haadha faaxeetii fuunee dubbii kana lafaan geennee Nuuraddiin illee ufii kiyya kaardii kiyya baasee osoo WhatsApp tan kaardii kiyya baasee waliin haasa'ee inni biyya jira kunuuti isiillee waliin Mariyamaa waliin illee haasa'ee dhugaa jirtu takkatu jira jechuudha. Nuuraddiiniin gaafa duraaniillee dhugaa jirtu tan amaneetumaan ture namni dhugama isinitti himaan wanni ani yeroo hedduullee usuuttuu aareetti aaruun adorgumaa inni dhugaa jirtu aman dhugaa jirtu san inuma aman dhugaa san ammoo amanee geessamu hin geessuun isaaf rabbitu wal beeka nuti hin beeknu fagoo irraa jirra jechuudha. Argitanii isaantu beeka ammoo Dr. Mariyamaa fi mucattii sabboontuun gaafsan himatte haga ammaatitti illee horiin isaanii akka hin galle hin beekan. Ilaa aga dheengaddaallee dhihoo kana miidiyaa irra argaa ture mucayyoo sana. Kanaafi Nuuraddiin gaafa duraanillee mucayyoo tanaallee horii isiillee amanee jira. Galee deebi'ee waan dalaguuf dalagee kaaniin galcha jettee ture. Kanaaf nuti wanni sirraa barbaannu akka nama tokkotti waan biraatu guddoo akka daladduuf sitti dubbataa turre sa'a lamaa kana hundaa jechuudha. Dalagaa keenya dhaabnee sitti dubbataa turre jechuudha. Kanaafi gaafiin nuti sirraallee barbaannu haqa mucayyoo sanaa waan aarii hin qabne akka ummanni dheengaddaa tokko geemii nurratti taphateeti asumatti yookiin gabbaa asin maal ta'a asin nu arrabsa asin maal ta'u san sirraan barbaanna ati nama akkasiitii miti sadarkaa isanitti illee sin laalu ati nama guddaa jechi baabaa jedhu kun maal inni maal hiikkaan isaa bari jecha guddaa kanaaf jecha hoo haqa mucayyoo kanaa kallattitti bari yeroo tokko mootiin baxxee eeggataa jedha hawaasni keenya. Baxxeen kun seeqal kabajaa ofii namatu eeggate hatti mucayyoo tana waggaa lama bootteerti imimmaan isiitu si dubbisa ilmoon tala manaa qabdi akka obboleessi keetiitti haqa mucayyoo kana 500 haa ta'u birri 2 haa ta'u bu'aa kan kee argattu sanii miti isiinuu bu'aa tan teeti horii kan keeti isiinuu sobeetti obboleetti tan teeti haqa mucayyoo tanaa galchi du'aa isii goonee garaa tokkochaan hattuu kaawwan ammoo si waliin baanee itti duulla. Kan ammoo keessaan namni ila abbaa Nuuraddiin keessaan namni na himate yoo jiraate abbaa keenyaa obsa namni na himate yoo jiraate keessaan na haa gaafatu jettee jira. Fudhadhaan illee naa ta'ee jira namni Nuuraddiin himattan dhara kan qabne dhugaa rabbii qabdan ragaa dookumentii kan qabdan kunooti yoo nullee yookiin dubbisuu baattan haadha faatee namni marti nuun beekta isii bira dhaqaati isitti dubbadha. Ittuu haa dubbattu akkasitti akka keessan argadha. Kanaan alatti ammaan tana kallattii kanatti mucayyoo tana hin boochifnu haqa isii ammoo waan isiin si biraa qabdu sani yoo isiinuu si biraan qabaanne galchiif ammoo waan durallee si waliin turreefi waan kana asumatti haa dhaabnu isiniin jechuu bara. Abbaa murtii amma akkana haa goonu isinillee dhugumatti kabaja guddaa na biraa qabdanii baay'ee isin kabajaan wallaahi garuu immoo dhuguma dhugatti anis dubartii qaba akkuma amma isin jettan kan tokko ani kaampaanii kanaaf risiitii ittiin galchee waraqaan isii poroosasii ittiin ta'e jira qabatamatti bira kan jiru waraqaa kana baasii itti ba'e ballaqa kaampaanii kenne kana ani deebisuu hin danda'u waan na biratti hafe immoo haqa isiitii hin galchaaf saniin alatti lakki ka kaampaanii sanillee hin hojjetamneef yoo jettan ofii kaansileeshinii fudhattee deemte ani Itoophiyaa jira achi deebi'ee ka ijoolletu hojjechiisee fi jira kaampaanii masantu kaampaanii biraati irratti hojjetee osoo fudhachuu baatte isiillee inuma hojjetama ture. Kanaaf waa'ee kaampaaniidha mallaqa galee isaanirraa as deebisiisuu hin danda'u. Namoonni biyya kana keessa jiran gargaaruu hin danda'aniin hunduu akka tokko dubbatu waan jedhu haati faatee waan kaafteef dhugaan lafarra jiru ani
yoo dhugumatti rabbiin sodaattan wanni immigireeshinii kafalame reebara kafarame viizaan ittiin bahe meedikaala ka ittiin seente ani deebisiisuu hin danda'u akka rabbii. Ka achirraa tarrafe risiitii abbaa Abdallaa si ergee jira waan kanarraa tarrafe hin kennaaf. Kafalamu isa risiitiin jira wanni sun kafalamu malee. Oromoo yaada narraa Can you bring that receipt isa nuuf fiduu dandeetta amma? Kafalame isa. Abbaa Abdallaa irra ergeera dhaara Maryama. Na ergeera. Yaa Maryama carraa kenna. Okay, waan san amma nu laalte abbaa Abdallaa haqa isii mucayyoo kanaan nu baasuu dandeetta? Samoonni kana waa biyyaa. Abbaa Abdallaa gastii sirreessi boonaa ol galchi. Gasti nama 8 miree. Nama 8 miti akkanatti miti gastii sirreessi. Nama 9 qabata gastiin. Gara haadha faati illee dhiibina waan kana jarana. Wanni gara isii dhiibdan illee jiru. No, wanni gara isii dhiibdan illee jiru. Haadha faati maal yoo nagoone namni waan jedhan jiru ba. Risiitii san baasaa waan inni illee naaf godha. Ilma namaatiin namni miira qaba beektanii. Ofiillee daangaa qaba. Aniin tun har'a baabaanii akkuma ila ijoollee dheengadde qaxalee jechuu ta umriinuu isan kenne qabrii kaayee gale ijoollee meeqa. Innillee qabrii san seenuuf deema innillee qabrii san seenuuf deema sinii galee. Wallaahi waan gaarii malee waan hamtuu sirraa dhagahuun feenu Mariyaama. Afaan Jecha takka woordii badaa tokko sirraa dhagahuun barbaanna. Takkallee waan hamtuu hin dubbatan. Asitti nurratti amma akka isaan rabsitollee hin barbaanne. Waan Mara baabaa obsinee. dubbatini. Assalamualaikum. Bona kabar. Assalamualaikum. Abbaa Abdallaa dubbii bayan dhoogganii gala dhoogganii qoyaa haa fixattu. No, waan baabbaatu kun dubbatini. Dubbattuu dhiisaa haa dubbatu. Ani kun abbaan kanaa yoo guyyaa takkatti Maryamaan jecha hin taane naan jette jedhe haa dubbatu. An guyyaa takkatti si'i jechuun natti ulfaataani baaba. Si'i jechuun maaliif yenna obboleessa kiyya kan gafaati. Maaliif akkuma ila dheengadda ijoollee san qabrii keessa gizee ati qabrii san irra dhaabbattu wallaahi wabillaahi rabbiin halkan kanaalatti beekasii fi yaadda. Leesh sitti mufadhe boo'ee rabbi halkan leeyli dhaabadhe boo'ee rabbii kiyyatti illee simadheera yeroo rakkoo cimaa keessa jirutti. Sababaa keetiin ka amma jechuun ambaasii dhadheena himattee jedhe kan an guyyaa takka ambaasii dhaqeessan himanne daranarra keette. Kanaan obsin dhaggeeffadhaa miti kasii himate akka gurmeessaati gurmeessanii barreessanii maqaa kiyya keessa argiteennaa isin na himatan jedhini narran kaayin. Guyyaa tokko kun abbaan murtiin jirani angareeyyuu ijaaree ijoollee walitti hiine ana keessa na fidan malee. Lama jedhe. Inni biraa obsa yaanii miidiyaan na himatte maqaa na balleessite kan jette si obse soddaa keetii soddaa kee caalaa namni sitti aanu hin jiru. Dhaqee imimmaan dhiiga fakkaatutti boohee deebiin ni naa deebise jechuudha waan laphee namaa nama cabsu. Dhaggeeffadhu. Soddaan keessunuu nama siif yaadu osoo ta'e anaaf si achi qaqqabe isa laal anaa si isa bira hin dabartu dubbiin sun. Nama meeqatti lafarratti nama meeqa booyaa dhaqee waan ta'u dhabee mallaqa of harkaan qabu qaraamaa keessa seenee qaraamaan guyyaa hinarratti deemaa jira. Waan ta'u dhabee fidee miidiyaa irra simadhe. Furmaata takka naallaan lafatti gad deebisan. Furmaata takka namni naa godhe hin jiru. Ana qaraamaan narra deemsii harbaa dhufa jedha. Kamsaa dhufa jedha. Osoo akkana jedhu qaraamaan kuma jaanarra laakka'e. Ana nama dalagachuu barbaadu. Nama jireenya ofirraa jijjiiruu barbaadu. Ji'a jaha ati biyya teettee dhufte san ji'a san an qaraamaa biyya namaa keessa qaraamaa keessa taa'ee nama ala taa'ee waa dalagatu ta'ee qaraamaa keessa taa'ee si eeguu dhabee moo kana keessa kaampaaniin sun waggaa fi jechuu kan bilookii jalaa ba'e quban qaba. Deemee tan karaattatee qaraamaa san ofirraa kafaleeti baasii biraatiin waraqaa kiyya sirreeffadhe. Sirreeffadhee hanga ati biyya dhaqxee ji'a jahasaa fi teettee ati deebite jette baaba guyyaa takka si gaafadhee maaliif sabare beeyta? Nama kana mallaqni hedduu harka baduu danda'a nama waa dalagaa jiru. Nama dhibuu miti. Inni mataan isaa nama dhibuu miti.
eenyuree namni jechuudha isa mataa isaa mallaqa kiyya kafalu haqa kiyya kafalu dhoorge saahibban isaatii jechuu dhugaa jirtutti nimanii dhugaa jirtu natti nimanii jechuu kanaaf aniin tun dadhabeetiin warroonni koomentii jalatti waan hin taane barreessitan. Kanaaf hatti isiillee hagaltu yoo barbaaddan adabadha koomentii jala waan hin taane barreessitan. Asirratti waan ofii. Nin xumura Dababa Nuruddin. Mariyaama koi walii galle ani sii galee yaada keetiin. Warroonni koomentii barreessitan jechuun tokkoon namoonni ani beekus jira. Warroonni waan atti himattanii waa isiniin deebiin kana arrabsaa jirtan. Ani wallahi rabbumatti isin dhiifadhaa haqa isiin waa kannee kenne jedhee dubbachaa jira kun sodaallee miti. Sodaa rabbii kabaja namas keessa jiruuti. Kanaaf akkaataa saniin Nuruddin rabbii kana bira luftu laal guyyaa irraa guyyaatti qabbartee galaarta rabbii kana bira luftu namni haga anaas si kabajuu fi namni haga anaa bakka sii kenne hin jiru dhaggeeffadha. Wallaahi si'ii dhiiraa taate si'ii dhiiraa kana taate miira yeroo sanii bada Nuruddin gaafa an birrii 3,000 naan qatte naa eeggadhu siin jedhee biyyaan hunda gurguree namaa erga yaadattu miira saniin osoo si ta'eef jechuudha zariitii yamara walirra fixxaa jechuudha. Anaa miti zariitii yamara walirra fixxaa jechuudha kana hunda si obsaan si eeggadhe an zarii fixadheen jiru bar wallahi billahi an zarii fixanne yaa Nuruddin ganda waliillee beennu anumaa hadhati maqaa nu balleessite jettu sanatti meeqaa waggaa 10 ta'u sabara anatu jedhe bar kana ofirra beettee jechuudha miidhama kiyya beettee amanuu qabda malee akka waan diina kan kee ta'eetitti birrii Maryamaa yeroo jettu kana anillee xiqqishuu miiranna dhagama beettee sabrii duraa san na fixachiisa beettee aniin tun jechuudha har'a si fayyaduu danda'a na fayyaduu dandeetta waan xiqqoof mallaqa luftuu fi waan xiqqishuu tanaaf jechuudha an si xiqqeessuun qabu anas atillee jechuudha akka nama jechuudha an diina kan kee ta'e yookaan si miidhaa kan kee hajaa qabutti na laaluun qabdu. Haqni koo haqa kooti ni beeyta. Sababaa keetiin mootummaaf 6,000 qaraamaa kafalee ganaa ammallee birrii baasee waraqaa kana dalasiifadhaan dubartii ta'ee dhiiga kiyya jissee dhiiga kiyya dafqiseeti bar haadha dalagaa irra hojjetaaru kana taa'eeti miti dhiiga kiyya danfiseetiin fidaan yookaan haqa namaa zollomeetii miti ni beeyta. Kanaaf quba natti hin qabini hagaan si kabajeef haga ani jechuudha. Haga an jechuu sirraa obsellee ni beeyta haqa kiyya jechuu taraa takka amanaa taraa takka ammoo quba natti hin qabini waan jette jedhe. Mariyaam nu gabaabsi. Okay, Mariyaam. Nu gabaabsi. Nuruddin yeroo takkiif ati muuti godhadhu lubbu. Nuruddin. Abboo isinii gabaabsa Amma anaaf abbaa wadaatti waliin dubbata abbaa murtiitti waliin dubbata. Nuruddin obsi. Muuti godhadhu. Nuruddin obsi. Kanarra dhaabadhee isinii No, gabaabsa. haasaa biraan barbaadnu nu obsime Nuruddin Haasaa biraan barbaanne qabadhume. please. Yeroo baay'ee haasofneerra. Keessaanillee yoo xiqqaate ji'a lama sadii si waliin haasa'eera. Naa obsime abbaa Abdallaa kee yeroo hedduu si waliin haasa'ee jira. Dhuga mucattiin tun gaafa dureellee kanuma waliin illee haasofteetu. Akka yoo dhugaa akka dubbannu taate amma wal beektan rakkoo akka biyya teessanitti isin qabdan dhugaa yoo walitti himnee jennee wal shaffanuu malee haqaa fi dhugaa dhaabbatee namni dhugaa dubbatu hin jiru. Wanni dheengadda wanta gaafii durattis gaafa nu san fide sababa wal kafanuu fi wodhostuu sanii faccisee nullee nu salphachisiisaa jira. Amma haqa mucayyoo tanaa argaa jira. Dhuga hin jirti amantee jira. Gaafii gabaabaa akka itti kennitu qofa nuu him du'aa si goona asuma biraa baana obboleessa kee. Waan biraa guddoo nutti hin Abbaa qaaqee. murtii ani isinii gabaabsa. Mariyaamaan dubbii fixeerti. Haqa isii ani ammallee durallee isiniin jedhee jira. Kaampaaniidhaa ka kenne deebisee kaampaaniin naa deebisuu hin danda'u jarana waan tokko understand olaa goonu. Ani birrii Mariyaamaan na kennite haqa isiitii deebisuu qaba jedhee ani hin amanu. Garuu Mariyaamaa qabadhee isillee natti as dhiyaattee kaampaanii san dhaqnee waan kaampaanii sanitti kafale bakka ani jirutti na waaqachuu hin danda'ani. Haqiiqatan hagana kafale. Wanni inni nu kenne hagana wanni jedhu yoo ka jiraatu taate isillee dhugaa haa hubattu. Osoo waraqaa kana achi fudhachuu baatte akkuma ijoollee kaanii achi jarana ani wallaahi dhuguma dubbadha. Amantanis amanuu baattanis. Waraqaa kana waan ani itti baase waan jaratti kenne tokko tokkoon dhayxee haalaaltu waan isaanii kafale isaan asnaan deebisanii
ani haqa isiiti jedhee waan kennu qabu hayti isii kana biratti hafe durallee waa kanneen har'allee borullee waa kaddu'an okay kanaaf dhugaan jiru kana isinoo maal jettan kanarratti ani akkuma dubbataa jira jalqaba irraa gamma Okay, waan tokko nu godhuu dandeetta ari asitti haya. mee carraa nuu kenna Boonaa mee nu obsi dhiifama waliin. Na obsi boonaa kee. isinuma fayyisuuf Ishi na obsi kaasittuu dhufuuf deemti yookiin dubbiin. Haya, waan kana baaftee dhugaa atillee yookiin waan kiisii teetti qabdullee akka qabdu ta'ee kaampaanii waan baaftee jirta. Kuni akka nama biyya ambaa keessa jirutti dhugaan jiru hin jira. Argitee isinii fi atillee waliin deemtanii nama tokko nama amanamaa nama nullee itti amanu tokko nuuf fiddanii isin lamaan waliin dhaxxanii waan baasii risiitii qabu isinillee nama baratee nama waa argu nama waa daldalataa jiru achi laaltanii haqa isii ka achirraa hafe ammoo hin kennitaafii jechuun nu raddi. Abbaa murtii asirratti. mee koota qoy mee muuti qabadhu mayrama Daqiiqaa doktor asirratti. mayrama muuti qabadhu Sekondii takkatti wayii. Sekondii takkatti bicha asirratti. mee carraa nuu kennaati muuti qabadhu Boonaa obsi ati mataan keetu haa dubbattu haa baafattu. noo qoya Laal bakka risiitii jettan kanatti bakka risiitii haalaaltuu jettan kanatti jaran yoo nu araarsitan laalaati nu araarsa wannummaan risii anillee beeka waan jechu inni natti baase ifa gala jechu waan inni waraqaa kiyyarra baase ifa gala waraqaa kiyyarra baase malee galmaan hin geenne anis kuma jaha qaraamaa keessa sababaa isaatiin gale inni baaseera waraqaa kanarratti tashiiraa naa baaseera baaseera baasiin baasee jechuu wanni inni natti baase ammoo lafa gahaadhallee beekamaadhallee dhaqeellee argeetillee jira argitanii hayti isii waa innumti mataa isaa haa dubbatu yoo inni soba dubbata isumarra dubbadhaan Mariyamaa irratti waraqaa isii irratti mallaqa ganaa baase hagana na bira hafe haa jedhu yoo inni irraa sobe hagana sobeera hin jedha argitanii sadechi baasee miti anillee qaraamaa birrii kuma jahaa qaraamaa kafalesan jechuudha. Sababaa isaatiin qaraamaa kanatti galee malee jechuudha. Sababaa isaatiin ammallee birrii aayidiin dalasiifadhe waa hedduun kasaaree jechuudha. Isinii galee rabbiin kasaaraa na haadidu malee. Kana gidduutti ilaaltanii haqa jiru yoo dubbattan jechuudha. Gaarii dha'eetiin yaade. Achi dhaqii ganaa kaampaanii dhaqii dubbii lafa jiruuf jechuudha. Wanni kaampaanii anaaf isa oof hin jiru. Anillee waa inni kafalee hin beeka. Innillee waan kafalee hin beeka. Haganuma dhumatti jechuudha dubbiin. Abba Abdallah ila asirratti wanni Mariyamaan beekuu qabdu ana qofaa miti hojiin kun hojii nama bal'aati ana qofaa miti kaampaanii gaafa kennitu mootummaaf hagam kafalama warra kaampaanii sun immoo hagam argata jedhu waan isaanii kenne anaaf rabbi beeka malee Mariyamaan illee hin beeku akka yoo ka dubbannu taate ammas ana kana baasu risiitiidha ka jedhuuf kanaaf walumaa galatti warroonni amma asirra jirtan tokkoffaa dhugaa kana barbaadanii asiin na arrabsisiisa waa mara danda'ee koomantii danda'ee asii fuula keessa isin laalaa isin waliin haasaa jiran ilmoo xiyyaaf jechuun abaarsallee fudhachuun barbaadu isinillee ol dhabuun barbaadu Mariyamaan qaamaan natti dhufuu dandeetti ani itti dhaquu danda'a wallaahi billaahi daqiiqa takkaaf isinleen akka yaaddoo keessa galtuulleen barbaadu. Waan achitti baase tokko lamaan boonaan hin jira kaampaanii sanirraa qulqulleeffannee isinleen qulqulleeffattee waan na biratti hafe faayidaa ani sila argachuu malu jechuun ani hayti isii homaan aan godhuun kennaaf mallaqa na kennitee jirti yes na kennitee jirti kanillee waa kanne har'allee waa kanne aboo innaa taachuun ani wallaahi bakka chaa'u